Sani keessan dhaaba kennan dhaabna kanas kanarratti walii galanii nagaa labsaniitiin yoo araarallee jedhan wal ciniinuu deemu kana gastii tokkorra fidanii araara goonaa jedhan osoo dachiinis gabbaa'in osoo lolli lafarra jiru baay'ee ulfaata. Lola dhaabdatiniin nagaa labsite san booda jechuu gara araaratti deemte jechuu yoo deemtellee. Kanaafuu lola lafarraa kan miskiinni duguuggamaa jiru kana wala dhaabudha. Kanarratti yoo hojjettan irra bareedana fakkaata garuu Oromaan yoo gara kana argame. Kalaati isin dhaaba yookiin warra hogganu dhaabsisaa yookiin lakkoofsanu erga ormi warri yoo dhaabe wala dhaabu yoo dhaabu baatellee guyyaa lama sadii yoo lolan ofinu dhaaba nama wajjin lolu yoo dhaabu. Afarsaan mataa muratee yaa rabbii yaa miskiina wallaa. Ebbo afarsa sodaatte manatti galte yoo aanni gurbaa. Yaudah dubbiin jajjabduu ijoollaan badee. Afarsa maal? Siree bareedaa tokkorra ciisa manatti galee afarsaan. Namni waajjoo badee hin kaane yoo. Waan afarsa? Dubbii qabsiifte kaate manatti galte yooti. Har'aan argee dhugaa rabbii. Siree bareedaa tokkorra ciisa argitanii manatti gala jechuudha mucaan mataallee murmuratee qophaa'e. Dhugumaan sodaate jechuudha yaa rabbii jedhu. Dubbii qabsiifte kaatee keessaa hulluutti argitanii joo. Dubbii qabsiise ka'eetu keessa manatti galee argitanii mana keessa jira. Mana jihaazatti galee. Eessa jira bakka hojii isaati eessa jira sireen kun? Yaa rabbii nu baasi ati rakkoo. Gama lamaan irraayyuu warri gama lamaan irraayyuu lolaa jiru kuni kaaba tokkokkii qabu wayii booji'ee yoo irra fide dhugumatti gaafsa lolli isaa milkaa'aa deemaa jira lola gaarii lolaa jira jechuudha. Osoo xiyyeeffannoon fakkeenyaaf amma akka deeggarda hordofan sanitti afarsaa hordofanii yookiin ragaanii afarsama qabatanii yookiin ana qabatanii yookaan abdii bilisummaa yookiin Kingi Ahmad qabatanii wanni qabattee Oromoo duratti illee osoo baaftee yoo rashante Oromoon wanni jettuun qabdu maaliif afaan isaattu isa goose waan ta'eef garuu immoo gama lamaan irraayyuu kawaata akka quba hin qabnedha. Namni gaafa gabba'ee dubbatu ganda bakka bu'ee yookiin immoo nama sanii gartee namni tokko hoogganeetiin ajajaa hin dubbatu. Hunduu tokko tokko banatee gabba'ee waan barbaade namaan jedhee asirra dalagaara. Isa kanaafuyyuu wanni guddaan ka godhamuu qabu amma miskiinni tasgabbeessudha gama lamaan irraayyuu. Jigalee wanni amma deemamaa jiru kuni ajjechatti gaafa achi deemee jedhe Oromoo biyya kana keessa jirtuu miti sabaaf sablammoota waan Itoophiyaa jedhame kamuuhu rakkina guddaadha. Jigalee mootummaan biyya kanallee gochoota akkanaa kanaa fi ajjechaa biyya kana keessatti amma namni dhugaa dubbanne rasaasa walitti dhukaasaara wallaahi lazim jechuudha. Biyya kana keessatti namni shugguxii walitti dhahaa jira. Kilaash qabu kilaash gabbaatee walirra dhahaa jira jechuudha. Meeshaa bitatee walitti dhahaa jira. Kun immoo miskiina lafarraa dhuguusuyyuu osoo hin tanitti Arsii fi Walloo qofa osoo hin tanitti gaafa lolli kun gad hammaate biyyattii kana keessaa kan yaa'u sabaaf sablammoota Itoophiyaa jedhamtu guutuudha. Jigalee miidhaa hedduu dhaqqabsiisaara waan ta'eef kana yoo rabbiin nagaa buusu wallaahi. Rabbi khairii isin yaa godhuuti afaan wallalle yoo dandeessa. Ani akka kootta kan jedhu nagaa buusuudha. Kan kanaachi hunda keenya walitti qabanii cullubbaan nu buusu. Bishaatti nu dhaquun isaanii oolu. Nu haruun isaanii oolu uummata Itoophiyaa jiru kana. Nullee mana madaamii keessaa nu yaasuun isaanii oolu. Kanaaf jennaani amma dubbii dhiisaa girgirri dhiisaati haraaramaa. Walloo Arsii walitti haraaramaa dubbii qabbaneessaa maalee jechuun walitti qabanii nu haruula. Ishoon jeeni harka rukutanaafi. Harka rukutanii walloorra singorinaa Arsiirra singorinaa. Hundi keessaniyyuu akka nagaan buubicha kana bichaadha malee rakkoo bara. Nambadee afarsaan idaa manatti galee afarsa maal gurbaa haganumatti moo manatti galee dubbii walitti naqee ijoollee miskiina wal fichisiisee uummata nagaa wal nyaachisee ofiisaatiin manatti galee dhiphee rafee argitanii inuma salphannee dhugaa rabbii salphina. Kana gaa afaaniin dubbachuun keessan hojiidhaan hin mul'istanii kana hojiin keessan ol deebitanii ciisi gaama raba kee rafi illee madee rafi hojii keerraa baatee kana hojiin keessa layyuu silamaa dubbii tuttuqatte. Miskiini dararame abboo haati hiyyeessaa rakkatte amma
katumamaa jiru kamuun itti cabaa jiru itti cite haadhaaf abbaan jara rakkatte biyya keessa akkatti booya namni wallahi. Wallahi lazim abo an takka wa qasaman billahi takka akka barana an jire wannan na jibisen be yaaki. Bonamni waan barbaade yoo ta'e dhiirri duraanuu wal loluun uma jiru bonamni gandummallee wal lola agarra jira lafarratti namni waluma lola wal fixa waltuma wal ajjeesa beekamaadha kun garuu immoo miidiyaa irratti akkana wal godhan kana qabu viidiyoo waraabanii akkas wal gallakkisan akkas wal godhan kana gochoota suukanneessaa fofokkata akkana kanaan takkaa barana arge bonamni wal lolu yoo taate maal Tigree fi Amaara jedhee Oromoonuu gandaa wal baasee arsima keessattuu wal qoodetti waltuma baale keessatti akkasii kutaa wal qoodee namni waan barbaade wal godha Yaman kana keessatti Somaalee kana keessatti karaa baaraa kana namni deemu Suudii kana keessatti yeroo meeqa walii wasafee daaraa Riyaadii kanatti gartee namni shaaraa mara jalatti naa meeqa du'e boo dhuguutii gurra wanna qajechu garuu immoo kina garee takkaa viidiyoolee. War akkas miti beelaama kan onnee isinitti godhee kan isin tuttuqee kan isin dubbachiise warroota biyya biraa jiru Dubaay ta'anii hooy isiniin jedhu Kuweetii ta'anii hooy isiniin jedhu Ameerikaa ta'anii amma iluun kun faan Ameerikaadha Ameerikaa taa'etu Saa'udii keessatti gorsa iluu akkin jedhe walloon hin jirtu Ameerikaa keessa Arsiin hin jirtu Ameerikaa keessa yoo isaan irraa dhimma qabaatte ta'e yoo isaan irraa gumaa baafachuu barbaadde ta'e warra si bira jiru sana cafaqqi warra si bira jiru sana loli Dubaay keessa walloon hin jirtu uummanni walloo Dubaay keessa hin jiru uummanni Arsii Dubaay keessa hin jiru leesh Suudii keessa duwwaadha ijoollee Suudii jirtu bichaadhaanitu loli waraanii cafaqqeettanii achas itti himtu isin hettanii achitti hin cafattanii achitti waliin cafattanii isin maa sodaattu isinidhaa sodaattu miti as ijoolleetti onneetti gootanii sobdanii giiftii itti laattanii giiftiidhaan gooyyomsitanii ijoollee miira keessa galtee wal loltee wal cafatti isin warra biyya Oromaa Kuweetiin hin jiru Kuweetiin Arsiin hin jirtu Kuweetiin walloon hin jirtu isin achi baatanii waliin loltanii maaliif Suudii keessa bichaadha moo Arsii fi walloon kan jirtu Suudii keessa bichaadha maal jechuu keessanii kan uummata wal nyaachiftanii warra biyya garagaraa teessanii hundi isheeyyuu qabamtee agaltodhe tokko uummanni Itoophiyaa Suudii keessa jirtu iyyuu qabamtee agaltodhe atiin dalagattaa nuti qabamne galla kabbaako miti araaramaa jettee araaran booftu achi teessee ijoolleedha mukatti cabsaa akkana godha itti merreggooftee ofisheetti dhiira miti baatee achi hin jirtu maali achi walitti hin cabsitanii isin biyya tokko keessa jirtu miti biyyi hundumtuu garagaraan baba'ee jira isin maaliif ijoollee asii walitti naqxu isin kan walitti naqe asii walitti naqxanii Ameerikaa teessanii achi Kuweetiin teessanii Baareniin teessanii achi ijoollee Suudii keessa jirtuun hooy jettanii dhuftanii ijoolleen kun akkasitti wal miiti achi keessan jiranii isin dhiira miti isin walitti dirratanii isin gabbaatanii Arsiituun jiru moo Kuweetii keessa Arsiituun jiru moo wallootuun jiru maal jechuu keessan kan isin ijoollee walitti bubbuuftaniif ijoolleen Suudii keessaa qabamanii galu kwa isin gammachiisu gammaddan miti kanaaf maalin jedhaman dhugaa rabbi namuma irraa dubbatu dhibe barseeraan namarraa dubbatu dhibe abdiifaa jettan abdii eenyunnee mucaa Kanaadaa jiru sanas dhiira hooti Kanaadaa keessa walloon hin jirtu Kanaadaa keessa Arsiin hin jirtu gad hin baatanii isin ergi gandummaadhaan walitti kaatanii gabbaatanii wal hin cafattanii abbaa kone keessa nan buusinaan keessaa baheera harka keessaa deeffadha ani naguma barbaade malee ani dubbiin barbaade ani wallagga keessa nan buusinaa jechuun naggaan barbaade maal jechuu keessanii maal hafuufti ijoolleen kun ani isaan miti ijoollee warra Suudii keessaa miti kan na aarse warra biyya garagaraa taa'eetu asii harka darbatu kana na aarse ana maal hafuuftu duwwaan kun ijoolleen kun maannin jedheen amma Kaayiroo kana keessa faa walloon hin jirtu asilii bakka ati jirtu kana walloon hin jirtu hatamma Arsiirra gorta miti asilii walloon hin jirtu gabbaateen cafattu sodaata bar sobuu hundi isaanii sobduu namdiseeyyuu afaaniin foloddeetu afaaniin tuqatteetu akka farsoo kana ol galtee sireerra ciifti wallahi tu shurtaan itti shufee tu shurtaan itti dhufee fincaana harcaasanii fi gorogaan isaanii jira hundi isaanii iyyuu
yaa rabbi nu baasi nagaa buusii ati dhugaa ana arsitii ijoollee sobdee afaaniin dubbattu kana maali kun laayik godha jooye maaliif laayikiin gootanii anaaf laayik naa godha warran videe horaaf laayikiin godhina anaaf laayik naa godha malee isitti rakkadeen fedha miti maal taatanii laayikii godha girri dhiisaati dhugaa afarsaan na dhibee indilimsii keessa ciisa dhugaa rabbee ijoollee isa farkaan dubbii kana qabsiise yaa rabbii kee nu baasi.